Shamarran gola madaamii keessa hojjettan hundufti keessaa viidiyoo kana dhaggeeffattan siif fayyada malee simmiidha jedhee abdiin qabu. Nageenya hunduma keessaniif haa ta'u ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Obboleettiin teenya suuraa ishee asirratti argitan tuni akkuma nama kamii hojjetteen of jijjiira jettee biyya Arabaa deemtee biyya Joordaanitti lubbuun ishee darbee jira jechuudha. Obboleettii teenya tana namni dhaqee ilaale hin jiru. Garuu duutee jedhamee haga dubbatamu itti amanamu caalatti nama dhiba. Obboleettii teenya tanaan dura dhaattu shawaa makiinaan suuditti ajjeese gaafa guyyaa hamusii isheedhaaf gargaarsaa godhamu mana safuutitti micayoon tun achi keessa hirteedhaan laayivii san keessa guyyaa san jechuudha. Anis nan jira. Garuu har'a yoo duuteedhaan hin amanamu jechuudha. Micayoon tun araba ishiitirraa birrii baay'ee qabdi jedhama. Amma gaafa galuu geessee birrii kana gaafattutti arabni birrii gaafa baay'ee bira ol kaawwattanii isin hin jaallatan. Arabni xiqqaatu birrii ji'a lamaa bira ol dabarsitanii akka mana arabaa hin teenye. Birrii sanis hin argattanii, lubbuu keessanis dhabdanii, birrii sanis dhabdanii, maatii keessanis garaa gubdanii jiraattanii hin nyaattanii homaa isiniin godhu. Gataatii ba'aa jechuudha. Amma isin birrii ji'a 10 birrii hoggaa tokko bira teechisan birriin hoggaa tokko mee diraama kubuu tokko bakka dhaqu laalaa. Birrii Itoophiyaatittuu birrii guddaadha, birrii isaaniittis birrii guddaadha jechuudha. Kana gizee tokkoon baasanii namaa kennuun hin maraara baqqanu dafqinee halkanii guyyaa irrii badhamneeti jechuudha. Barumsa isiniif yaa ta'u jechuudha. Miti birrii ji'a tokkooti miti gaafa damoosni kee ati dafqixee hojjettee jiini guyyaa 30 ga'ee akka isaan nama godhan hin beektani jechuudha. Obboleettii teenya tana Waaqayyo lubbuu ishee haa maru jannatatti ishee haa qananiisu. Namichi ishee takka shintibeetii keessatti lafa dhoftee duutee jedha. Takka nutu argee jedhe, takka niitii argee jedhe, takka wanni inni haasa'u namaa hin galuu jedhama. Kanaafuu jechuudha shintibeetii keessattis immoo isuma dhugaa kuni dhugaa ta'eef soba ta'ee hin beeku. Isuma dhugaa shintibeetii yoo seentan basmaam jettan malee seenaa. Musliimnis wannuma amantaan keessatti ajaju jedhaa seenaa. Micayyoo takka miidiyaa kanarratti hin ba'an Dubaay keessa jechuudha. Ji'a tokko hin guunne micayyoo sun shintibeetii keessatti kuftee duute jechuudha. Suuraa ishee sammuun ishii kun akka wayii ta'e dhugaa Waaqayyo. Shintibeetii keessatti ijoollee baay'eetu kufee du'aa jira jechuudha. Seexana shintibeetii keessa yeroo Rabbii tokkichi yaa beeku jechuudha. Wanti kun dhugaas ta'uu danda'a, sobas ta'uu danda'a. Dhaqxanii micayyoo suni osoo namichi kun micoosan biyya reeffa ishee galchuuf muddama osoo hin galchin warri Joordaan keessa jirtan dhaqaatii micayyoo kana laalaa jechuudha. Garuu dhugaan nama Itoophiyaa hin ba'u garuu reeffumti isheetu nagaa maatii isheetitti galuuni waan tokkodha. Maatiin ilmoo keenya jedhanii jaallalanii awwaallachuun. Miti kan biyya ormaatitti du'eef dhugaan ba'uu miti. Kan biyya abbaasaa keessatti haadhaa fi abbaasaa jalaa gadi ba'ee du'eef dhugaan ba'aan jiru biyya keenya keessatti. Biyya dhugaan itti dhokatte keessa jira galata Rabbii.